hedduu takka hirrifate Sa'idoon yoggaa amma Sumayyaa baarratti argu ijoollee isii ammattee isiin akkasitti deemtu san baara gubbatti isii argu Sumayyaan kalee akkam jirti har'a akkam jirti wanni jedhu akkamitti nu gaddisiisuu dhabee isii arrabsuuf namni hedduun isii arrabsuudhaaf jarjartan hanga aarte baran ta'ini ijoollee tanallee hin miidhin odoo akkanatti olii gadi hin deemtu yoo ijoolleen tun si harkaa dhibamte yoo ijoolleen tun wanni tokko irra gahe waan takkaa ilma namaa hin muudatintu muudatee jechuudha Sa'idiin baran waan takkaa nama muudatin jechuudha hin agarre an waan akkana baarattiin seena oomaan ittiin deemetiin achirraan Dubaay dhaqa Suudiin deemee taariba Suudiin gala yoo kophaa kee taate adii beeloytellee dheeboytellee booddee wayitti baata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota jaalatamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaadha bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya ka'uun irraa maddee isin haa ga'u isinii jecha. Egaa walii dachaan egaa galanni karabbiiti. Sa'idoon akka dheengadda agarreerra akka gaafa dhufee ilmaan ofii manaa dhabee haadha warraa manaa dhabee meeshaa manaa dhabee akka ta'e sanirra wayyaahee mustashfarraa bahee rabbi galanni haa ga'u. Hagana sagalee isaa dhaga'uun waan guddaa galana rabbi haa ga'u alhamdulillah rabbil alamin ammallee rabbiin fayyaa isaa walitti haa dhaabuu fi hedduu takka nama gammachiisa jechuudha. Wanti nama gaddisiisan odumaa jiranu garuu immoo inni fayyaa ofiitti deebi'uun inni fayyaa ta'ee hagana yaaduun waan haasa'u wallaalee imimmaan ofiitti araboo sanirraa hagana wayyaahee qalbiin isaa of beeytee haadha warra isaa takaleessa ilmaan isaa guurattee biraa deemte. Ta'isiif jecha inni illee muudannoon hagana geettu sun isa muudatte yaamicha godhee fi koottutii as deebi'ii gara mana keetitti deebi'ii akkuma san immoo tuyyuu hordoftoonni kiyyalleen yaamicha isinaa guutanii koottu haadha warra keetitti deebi'ii naan jettan anillee immoo yaamicha keessan isinii dhagee gara maatii kiyyaatti anaa deebi'uuf deemu wanni kun na mudate waan jedhu hagasuu of beekee haasa'uun isaa waan guddaadha jechuudha galanni rabbi haa ga'u alhamdulillah rabbil alamin. Kanaaf sa'i kenna ammallee wanni martuu ni tarti wanni hin dabarre martuu hin jirtu rakkoonis ni dhufti bal'oonis ni dhufti akkuma bal'oo keessa tartee agarte san rakkoollee ni dhufti rakkoo kanallee akka nama jabaa tokkotti dhaabbattee akkuma kaleessa jabaa turte sanitti rakkoo kana dabarsuun dirqamaa jechuudha. Rakkoo kana akkam godheetiin mooyadhaa yaadudha malee wali amma booda mataa hin dhukkubsin hedduu takka hirrifate Sa'idoon yoggaa amma Sumayyaa baarratti argu ijoollee isii ammattee isiin akkasitti deemtu san baara gubbatti isii argu hedduu takka rifatee akka malee ta'ee garuu immoo alhamdulillah rabbil alamin of jajjabeessee sadarkaa kana ga'uun isaatu waan guddaadha jechuudha. Ilmoon dhiiraa fatanaa hedduu keessa tarti waa hedduu agarti waraana of keessatti qabdee jabaattee waan isii mudate fatanaa isa mudate san bira tara atillee wanni amma godhaa jirtu masanii jechuudha kenna hedduu takka galatoome. Kanatti aan sun immoo waa takkitti hordoftoota kiyyaa fi akkuma san immoo hordoftoonni Sumayyaallee takkaawoo hordoftoonni Sa'idoollee hordoftoonni ummaan kamuu waan takka isinii dhaamuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Namoota hedduu ka Sumayyaa arrabsan argaa. Isillee irra hin laalamu Sumayyaallee wanni kana godhe wanni mana isii bareedaa san keessaa baasee bultii isii ho'ituu san keessaa baasee ilmaan kana kinoo kaan asitti baattee taan asitti baattee barahaa biyya namaa kana keessa isii oofu jaalattee odoon taane aaratu akkas isii godhe. Tamaam kanaaf jecha maaltu isii akkas godhe isiin sun Sumayyaan kalee akkam jirti har'a akkam jirti wanni jedhu akkamitti nu gaddisiisuu dhabee isii arrabsuuf namni hedduun isii arrabsuudhaaf jarjartan intala akkasii nafxanyaan namaan rifattuu maalii namaan taatuu Sa'idooma lakkii hin jedhamu akkana hin jedhamu hin jedhina. Kaleessa faarsaa turre gaafa isiin Sumayyaa waan gaarii Sa'idoof dalagaa turte gaafa isiin Sa'idoof kabajaa godhaa turte gaafa isaan jaalala akkasitti hojii jiraachaa turan san faarsaa turre har'a mootuyyuu arrabsuu nurraa hin barbaachisu maaltu nurraa barbaachisa malee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoota kamuu dabalatee Sumayyaa hanga dandeenyuun gorsine akka isiin aara kana keessaa baatee ilmaan isii kanallee miidhaa jirti argaa jirtanii barahaa keessa akkasitti ilmaan qabattee deemaa jirti namni dhiiraa tokko bira hin jiru biyyi jirtu biyya namaa keessa odoo ilmaan kun karatti harkaa dhibamanii wali namatti dhufamuun beekamuun jechuudha waa hedduu jira wanni rakkoo kana guutuu isii muude
huma jabaate wayti jechuudha. Wanni akkana isii godhe waan jabaate ta'uu beekne arrabsuu irraa gabaabsannee gorsinee akka isiin karaa mana ofiitti deebitu akka isiin mootuyyuu akkuma isiin haasawte Sumayyaan yaaliin ani godhaa ture adan deemee adan irraa ijoollee tiyya tana baaseedhaanii gara biyyaatti galchuu barbaade garuu mootuyyuu amma dura yoo galamaa turellee amma yeroo ammaa kana dhoogamee jira. Akkuma isiin jette ijoollee namaa fudhatanii galuu waan jiruuf odoo abbaa warraatitti himne akkuma Sumayyaan godhaa jirtu kana ijoollee fudhattee haati warraa abbaa warraa jalaa baatee fudhattee deemuun akkuma san immoo abbaa warraa haadha warraa bakka dalagaa jirtu ijoollee fudhattee gatee biraa deemuun waan baay'ateef jecha jarri icciitii kana waan dhaga'eef bakka haatii fi abbaan hin waqaane takkaa yoo abbaan galuuf deeme haati waqaatee mallatteessitee jechuudha. Abbaa warra kiyyaati anatu heeyyamee itti kenne ijoollee tana biyya galchuu qabaa ka jedhu itti kenne jettee waqaatee waliigaltee godhanii yoo hin geggeessine akkuma amma Sumayyaan ijoollee fuutee kaatee kutte kanatti galuun hin danda'amu jechuudha akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kanaaf arrabsuurraa of qusannee nafxanyaa maasa kaleessan beeku nafxanyaa ta'uu isii nuti hima. Kanaaf arrabsoo Sumayyaatirraa of qusannuu kabajaa guddaan isin gaafadha. Yeroo bar nuti akkasitti isii arrabsinu kana namni hedduu tokko namoonni tokko nafxanyaan akkasii isii nafxanyaa maali jettan tana Sa'iidollee waatutti dhaga'ama. Arrabsuun malee ilma namaa mootuyyuu yoo innuu karaa bade akka inni daran karaa san badee hammaatee illi kibiraa keessa seenu godhurra akka inni as deebi'ee fakkeenyaaf yoo aarri Sa'iidoo manaa isa baase. Sumayyaa yoo aarri Sa'iidoo manaa isii baase akkamitti Sa'iidoo narratti fuudha wanni jedhu yoo aaraaf manaa isii baase gaafa Sa'iidoon dhufu mootuyyuu taa'ee ijaan isa argee waan inni kalee dalagaa ture san laalee hin aaru waan jettu ilmaan ofii guurattee baate. Arra mootuyyuu yoo nu yaada bareedaa kennineef yoo Sumayyaa akkasii miti as deebi ilmaan teetan akkan ta'an hin godhin argite wanni guutuun si milkaa'an jiru as deebi'ii jennee yoo nu gorsine dhaga'uun mala qalbiin isii waan nu jennuun kan dhaga'uun mala kanaaf gorsuutu nurraa barbaachisaa isinii jechuu barbaada. Kanatti aansee Sumayyaanii Itoophiyaa galuun siin danda'amu otoo argite karaa hedduun illee yaalte dadhabde siin taane hin danda'amu bakka abbaan biran jirretti bakka abbaan mallatteessee haa galchitu haadha warra kiyyaati jedhee hin kenninetti ijoollee galchuu hin dandeettu. Ijoollee tanallee miidhaa jirta barahaa keessatti bakki jirtu kun biyya aduuti. Adan jechuun biyya aduuti. Yoo akkuma jette adan ka jiraatu taate biyya hamtuudha jechuudha. Kasanittuu namni sibiran jire namni si gargaaru sibiran jire ijoollee taana si baattee barahaa keessan deemtu ofiifillee of hin miidhin. Ofii keetillee akkuma aarte mara hanga aaran mara hin taanii jedhan hanga dhoobatan bishaan hin dhudhanii jetti Oromoon. Hanga dhoobatan biddeena hin godhanii jetti Oromoon. Hanga aarte mara hin ta'inii ijoollee tanallee hin miidhin. Odoo akkanatti olii gadi hin deemtu yoo ijoolleen tun si harkaa dhibamte yoo ijoolleen tun wanni tokko irra gahe mee akkam jetteetiin jiraachuu feeta seenan sitti hin dhagamu ni sheenoyta bari yoo asitti deebitee magaalaa kana keessatti deebitee olii gadi deemtee ijoollee miitee ofillee miitu hanga namallee qalbii akkanatti dhaabdu hanga Sa'iidollee yaadan taane keessa seetiftu eega deemtee fuute anarraan booda jaartiiteetii miti. Karaa seeratti karaa sirriitti rakkoon qabu. Anaaf ijoollee tiyyatti sin dhiyaatin natti hin dhiyaatin narraa siqi an jireenya kiyya haa dadhabu. Yoo jetteen bar Sa'iidoon nama yoo danda'e si tasgabbeessee dhugaa jirtu si amansiisee si wajjin jiraatu. Takka ammoo hanga si tasgabbooftuu nama si dhiisee ofiitii sirraa bahuu danda'u jechuudha. Kanaaf ofii miidhuu barbaada malee ilmaan isaa akka amma argu kanatti ati garaagaranitti baattee aduu keessan deemuu kana ilmaan isaa akkanatti dheebachuu kana qalbiin isaa hin dandeettu ofii miidhee ilmaan isaa raahaa akka argattu barbaada jechuudha. Kanaaf wanni ati dalagaa jirtu waan sirrii miti waan siifillee booddeen isaa gaariitii miti ilmaan kee kanallee gaarii miti ilmaan kana yoo jaalattee fuutee deemaa jirtu akka taatu taate jaalalli ilmoo akkanaa miti. Biyya amma nuti keessa jiru kun argaa jirta gara tokkoon ofiifuu mashaakila qabdi osoo akkanatti olii gad deemtu osoo akkanatti olii gad dhamaatu osoo akkanatti ijoollee tanallee dhamaastu osoo akkana Sa'iidollee asii dhamaastu mee akka inni jiru laale Sa'iidoo kaleessaa Sa'iidoo har'aa laalaame waan dubbatu wallaalee waan godhu wallaalee huma haasa'ullee wallaalee harkaa bade yoo biraan kiina godhuufillee argaa qabaattee ka jiraattu taate
biraankii maalillee nan godhini kootuu jechaa jira. Hummaan kun dhugaa itti fakkaachuu didee jechuudha. Sumayyaa kalee akka jirtu. Sumayyaa kalee akkasii kabajaa Saidoo qabdu. Har'a immoo yoo isiin akkana taatu wannummaa isiin dalagaa jirtu kun dhugaa itti fakkaachuu didee jechuudha Saidollee. Huma inni haasa'uu sirrii miti jechuudha. Kanaaf ijoollee tanaan adda bahee hin beeku. Takkaa ijoollee ofii tana hawwiin guddifachuu malee jaalalaan guddisuuf yaalu malee akkanatti adda baana hanga kanatti adda fotto hin jedhee hin yaadne jechuun waan inni yaadanitu sirra gahe isa abbaa ilmaanii dhiisi nutuma warra ajiru warra ilmaan kana beeku qalbiin teena yeroo akkasitti ati ijoollee san qabatte takka siif rifan takka ijoollee ati akkasitti baattee deemtu saniif rifan aduu keessa jechuudha. Kanaaf ofis hin miidhin ijoollee teetis hin miidhin ijoollee fuutallee karaa baaratti illee hin deemin fuutee ijoollee tana karaa baaratti yoo deemte rabbiin akka ofii fedhu dalaga yoo ijoollee tana achitti rakkoon irra gahe hin seenoytu sitti hin dhagahamu bar inni illee irra taa'ee ittiin silaalu kun illee inni irra kabajaas gaafachaa jiru kun illee yoo ati deemtanii ijoollee tana baaratti seente rakkoon tokko ijoollee tana irra geettu taate bar abbaa ilmaatii si gaafataa bar waan xiqqishuu jettee waan guddoomaa balleessita jireenya kee kan fuulduraamaa balleessita yoo si maamii jetteetu ijoollee tana fuuteetu qagaltu taate ijoolleen tun karaa kana baararra baatee ta'abii meeqa keessa deemtee aduu kana keessa deemtee namni guddaanuu hanga miidhamu ni beekta ijoolleen tun horoomatti deebiti jettee yaadda ma akkuma qalbiin si gootee fi akkuma sammuun ta'e godhi siin jette maaliif taate Sumayyaa as deebii ijoolleen illee fuutee karaa taaribaatti illee hin deemin ijoolleen taariba deemuun taatu. Namni guddaanuu taariba waggaa deemu akka ta'u ni beekama. Dheebuu jira karaa kana beela jira. Ijoollee tana ta guyyaa takka dheebottee ta guyyaa takka beelottee hin beekne fuudhee taariba ittiin deema jetta takka. Takkaa fuudhee baara ittiin seena jetta. Takkaa fuudhee oomaan ittiin deemee achirraa Dubaayee seenaa jetta. Si ijoolleen tun bara waa takkaa melachuu hin dandeettu maa yaanne ati. Fuuldura ilmaan keetii kanaa maa yaanne jaalalli ilmaanii akkanaa miti. Hin beeka jettee jaartii sheekaa kitaaba dhiitee jira. Kanaaf ijoollee tanas hin miidhin. Odoo nuti akkanatti agarru ijoollee tana miitee booddee harka sheenaa hin nyaatin. Mucaa kanallee kana daran hin maraachin. Koottuu as deebi'een dhaamsa kiyya ka obbolummaati. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni nurraa barbaachisu nuti amma Saidollee yaadan bira dhaabannee gorsuu yoo inni hamilee keessa seenillee gorsinee jajjabeessuu akkuma san immoo Sumayyaallee arrabsuu odoon taane ati akkasii odoo jechuun taane sossobnee gogursinee yaada bareedhaan akka isiin waanurraa hubattee aarii kana keessaa baatee uummanni kun anaaf haasaa jettee ilmaan kanallee ta'abii kanarraa hambistee xinqiyaama ilmaan keessa wajjin seente kanarraa hambistee gara mana ofiitti rabbi nagaan akkasii deebisu du'aayii keessanii bira dhaabadhaa isiniin jedha. Kanaafi Saidoo kennalleen tasgabbaahii akkuma tasgabbooyite kanatti tasgabbaahii miira keessa seenuun aaruun yaaduun osoo teettee haasawaa jirtu haasaa yaada haasoyta. Yaada keessa jirta ofiin haasoyta waan haasoytuun beektu yaada keessaa bahi jajjabaadha. Akkam godheen namni nama jalaa dheessu hin argitu. Asumatti mana kana yoo seene asitti jalaa dhokatee hin argitu. Namni waa barbaadu mootuyyuu akka barbaadu sanitti hin argatu. Kanaaf haala tasgabbiitiin miira kee tasgabbeessi aarii keessaa bahi ija qalbiitiin walaali akkam godheen ijoollee tana barahaa keessa jirtu tana akkam godheetiin rakkoo ijoolleen tiyya keessa jirtu ijoollee tana keessaa baasa keessa dhuurratti xiyyeeffadhu dhiira ta'e dhiirri garaa hidhatti garaa hidhadhu hanga rabbi nutti dhiise nullee si bira jirraa jechuudha babaaki. Kanaaf waan takkaa ilma namaa hin muudatintu muudatee jechuudha Saidiin baran. Waan takkaa nama muudatin jechuudha. Hin agarre an waan akkana. Haati warraa ofii manaa baatee ni deemti. Ijoollee fuutee waan hin yaadamne kan akkana godha. Akkana godha. Baarattiin seena. Oomaan ittiin deemetiin achirraan Dubaayee hin dhaqa. Suudiin deemee taariba Suudiin gala. Hin jedhamu ijoollee. Yoo kophaa kee taate adii beeloytellee dheeboytellee booddee wayitti baata. Ijoolleen tun dheebuu siin dandeettu, beela siin dandeettu, dhibamtu dhibe irraa hin haftu. Karaan ati deemaa jirtu karaa faallaadha. Yoo ijoolleen tunus harkatti dhibamte mana yaalaa geessummee biyyiin ulfaata. Kanaaf ijoollee teellee rakkoorra hin buusin, ofillee rakkoorra hin buusin. Kabajamaan mana keetti deebi'i. Mana kee qabbanaa keessatti deebi'i taa'i. Maal wanni Saidoon dalage waan hin jirre. Saidoon dongora dalage.
dongora hajennu akka mootu yusira amantii isaatitti bar gurbaan kun ilma islaamaati afur fuudha shari'aan afur hayyamaa fi ati intala islaamati min beeytu jecha rasuula rabbiititti namanne afur fuudhuun isaaf waajiba jecha rasuula rabbiiti amantii hin danda'a jedhee yoo fuudhe atillee amin marhabaa jettee fuutee wajjin taa'uudha jechuudha jaalattee wajjin taa'u badhee keessa deemtee ofis maraachitee isas maraachitee ilmaan teessan beelaa fi dheebu miidhuun maa barbaachise hin barbaachisuuti rabbi keerii haa godhu inshallah sai kennatillee rabbiin si haa gammachiisu ilmaan keetii walitti si haa deebisu haadha manatti illee rabbiin aara kana keessaa baasee tasgabbeessee nagaa manatti haa deebisu inshallah du'aa masii goona akkuma san immoo tuyyuu hordoftootaa fi kabajamtoonni keenya bakkuma jirtanii du'aa godhaa jirtanii sa'idis jajjabeessaa jirtanii jabaadhaatii du'aa godhaa fi yaadan bira dhaabadhaa isiniin jedhaa inshallah rabbi keerii nu haa agarsiisu rabbi ijoollee tanallee furee nullee furee sumayyas furee sayidollee furee gammachuu isaa jaalala gammachuu mana kaleessa gammachuu sanitti rabbi isaa deebisu jennee du'aa goona fi isinillee du'aa keessan godhaa isiniin jechuu barbaada hanga viidiyoo biraa viidiyoo gammachuutti rabbi walitti nu deebisutti bakkuma jirtanitti nagaa keessan haa jiraadhaa isiniin jecha assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.